الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوان ربه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. دعوتك سجنتات بأفريقيا لا سجنتان كي يكونوا كهرسني به سيدي هذا سرتي سعيد جنيد أي موفي هنلين عبد الرحمن أحمد الجلمة سجنتان كي دعوتك كي يكون بيتني وإتسجبي حواسا دبتني سنجل الرتي وني أبني هرسني دهاني سجنتا كان اندورا ترى فتالة ترى سان كيستي وأجد دوغلوما سنة دبتات الرّ أكما أجرته سجنتا ترى سان كيستي جد دوغلوما أجرته عبادة الرتلين أخلاق كيستلين أجرته دبني دبرسني جريتش هرّا وني نهي دبنو وإما جد دوغليستي جد دوغليسنا أجرته مالك كته أجرته دبتو الأفديمنا خصوصا سجنتا كيني هنا يقولين سعيد sagantaa kutaalee darbe keessatti har'alleen agartee carraa arganne isaanii dabarsuudhaaf qabda dhiyaanneef maal jettaati osoo sagantaa keenya hin jalqabin dhaamsi jettu irratti. Dhaamsi akkuma ammaan dura ka dura jalqabne keessatti ture kun isumarraa waan ka dhufe ta'ee fi waa'een giddugaleessummaa kun akka malee barbaachisaadha. Akkuma kutaawwan asiin dura keessatti tare ammallee kun waan achirraa hafe ka itti guutu waan ta'eef wal qabsiisanii laalaa sirritti hubatanii namni waan namni dubbate cinaa tokko irraa dhagaye dubbiin harkaa baddi jechuudha. Dubbiin harkaa baddi yaada immoo sirrii ta'e illee irraa fudhatuu hin danda'u. Yaada sirrii ta'e irraa fudhatuu hin danda'u. Dubbiin gamta walitti hidhamee akkuma gartee namni gartee salaata dhiisuu barbaadu fawailul lil musalliina jedhee dhaaba jedhama. fawailul lil musalliina jechuun maana isaa warra salaatu badiin itti buute jechuudha. Achumatti yoo kadhaabu taate hiika gayaan dabarsu jechuudha. Akkas. Yoo immoo rabbi immoo ka jedhe akkas jedhee hin dhaamne namni hunduu hin beeka arayita allazii keessa jira kun arayita allaziidha. fawailul lil musalliina alladiina hum an salaatihim saahuuna jedha rabbi. Achitti odoo dhaabde hiika addaa kenna jechuudha. Rabbi ka jedhe warra salaatee salaata ofii keessa shaagalan warra yookaan salaata akkarsu warra salaata gartee afoolessu odomaa salaatu salaata afoolessu balaan itti buute yookaan immoo badiin isaanitti buute yookaan immoo rakkoon isaan tuqe ka rabbi jedhu sani malee calliseetuma warra salaatu hunda balaan itti buute hin jenne. Kanaafuu an maal jechuu barbaade amma kutaalee hunda isaa wal qaqabsiisanii yoo walirratti ilaalan hiikni isaa namaa gala. Kanaafuu kunillee hiika namaa galuu danda'a yaada agartee irraa illee bu'aa argatuu danda'anii jechaadha. Walitti hidhamaa gamta ta'eefoo daawwattoota sagantaan keenya kun waa'ee tasgabbii wanni dubbataa turre mata dureeta baay'ee kutaalee darbe keessatti dubbannee jirra. Akkuma isaan inni agartee walitti hidhatee deema jechaadha. Har'a wama kana dubbannaa wama sagantaa darbe keessatti dubbanne irraa dubbannaa amma jiddugalummaa عبادة دبنة جد قالوا أخلاق كيست دبنة جرا جد قالوا صفة رب الرت عقيدة كيست اللي دبنة جرا هر جد قالوا الإسلام نكابو شريعة كيست تشريعات كيست يو دبنة ما هل جد قالوا إنك أبو دين الإسلام أكو أما تشريع كجد أمو أكا لغة عربات بيكين نتوان أكا هيرا في سيرات كان كيست اللي أمانتان إسلاما هير إسا سير إسالي جدو غالي سيك زمانا هندافو بوتا هندافو تا أتي نمني أمانتا إسلاما سير يوكامو هير أمانتا إسلاما كيسا جيرو دتشي فيتر رسي جراچي سيسو دندا أما اللي بيفيت كيست
zamana feete keessatti yoo fakkeenyaaf zamana duraanii yeroo gartee jaarraa gartee giddugaleessatiif akkuma ta'u jaarraa giddugaleessatti illee akkuma ta'u amma jaarraa 21 kanallee akkuma jaarraa 16 fa'aaf ta'u jaarraa 21 illee hin ta'a. Kanarrallee achi tare ta'uu danda'a haga guyyaa qiyaamatti maaliif jennaan rabbitu kaa'e zamana kana ka uume rabbi waan ta'eef rabbi akka maraafuu ta'utti katarillee ka dhufullee akka ta'utti rabbi amantaa kana kaa'e jechuudha. Kanaafuu heerri isaa seerri namni kaahu kun ammoo gartee guyyaan hin jijjiiramaa deema har'a itti dabalanii boru irraa hir'isanii biyyi takka yoo wayita hiyyummaa qabdu wayita rakkoo qabdu yoo keette gaafa duroomte ka biroo isaan barbaachisa yoo yeroo isaanii biyya isaanii keessatti lolli jiru yoo wayita immoo gartee jeequmsi jiru wayita tasgabbiin dhabame yoo seera tokko baasan gaaf tasgabbiin argamee jedhe ka biroo baasan kun immoo ka islaamaa kun yeroo hundaaf huntaa amma kana keessatti maalire giddugaleessummaa isaa haa laallu giddugaleessummaa isaa yoo laalle amantaa gartee yahudaa keessatti waa baay'eetu haraam waa haramsuu baay'isan jechuun haramsuu yoo jenne waa dhoorgu jechuun wanni dhoorgamu baay'eedha lakkoofteen fixu amantaa isaanii keessatti maalifiree jarri gartee maal ummata gartee shaabullaahi mukhtaar ofiin jedhan ummata filamu rabbi bira filamaadha isaaniin jedhan ummata gartee darajaa guddaati nuhi ummata dura deemnaa ummata warra oofu nuhi agartee ummata rabbiiti namni biroon kulliin numa warra nu khaddamu warra wanniiti jaanii akkasitti of jarri kun nuuf uumaman jedha kanaafuu amantaa isaanii keessa akka amantaatitti illee hin jira wanni baay'een ka haraama rabbi illee godhe isaanii irratti jechuudha sababa zulmi isaaniitiin ka rabbi dhoorgeetiin hin jedhee adabuudhaaf dhoorgesiin jira akkasumas ka ofii haramsanillee hin jira kunniin waa hedduudha jechuudha wanni haramsan amantaa isaanii keessatti amma immoo amantaa biroo keessatti immoo amantaa nasaaraa yookaan immoo masihiyyoota yookaan kiristiyaana akka biyya keenyatti yoo laalle wanni isaan biratti baqqa'u baay'eedha waan dhoorgamurra waan dhoorgamurra waan ta'utu irra baay'ata jechuudha maali baqqaasisanitti irra baay'ata waan baqqaasisanitti irra baay'ata amantaa keenya yoo laalle hoo amantaan keenya wanni inni dhoorgu yoo qorattee irra geette waan bu'aa namaa duniyaa fi akiratti illee hin qabne qofa waan miidhaa namaa qabu namnummaan tokko qorataan abbaa fedhee tokko dhufe wanni amantaan islaamaa dhoorge waan jabaa nama dabarse waan jabaa nu jala dabarse nu rakkise gartee waan fayyaa namaatii ta'u jechuu hin dadhabee ilaama haga ammaatitti jechuudha kanaafuu amantaan islaamaa waanuma hundalleen haramsu waanuma hundalleen baqqaasisu waan maslahaa namaaf qabu fayyaa namaatiif jiruu namaatiif diinagdeedhaaf hawaasummaaf wayyaa qabu waan gaarii ta'e hunda isaa hin baqqaasisu waan diinagdee namaa barbadeessu waan fayyaa namaa barbadeessu hunda isaa hin haramse kanaaf giddugaleessummaan isaa akkanatti mul'atti seera feera keessatti amma fakkiidha yoo fudhanne waan agartee islaamni agartee wanni inni haraama godhe waan agartee fofokkataa badaa miidhaa namaa fidu malee waan bu'aa namaa hin finne waan miidhaa namatti fidu rabbiin dhorge jennee wanni jenne waan haara adda addaa waan amma agartee yeroo agartee zamanna qura'aan bu'e yookaan agartee hadiisa nabi alayhi salaatu salaam dubbatan waan hin jirrettuun yeroo ammaa kanarratti dhufe namni tokko yeroo agartee wanni kun dhorgaadha abboo islaamni dhorgee jira agartee heera fi akka seera fi heera keessatti akka islaamatti yoo laalle dhorgamaadha qura'aana fi hadiisa keessatti mee maqaa kanaan naafaadhahu naafidii ja'a agartee maqaan kun eessa jira fakkiidhaaf agartee sijaara amma harkisan kana jira sijaaran dhorgamaa kan jiru naafidi seen jaa qura'aan keessa fi hadiisa keessatti akkuma sanilleen timbo waan ja'amtee as jala ka'amtu jirti timbaaq ja'anii yookaan biyya kanatti saffaa ja'anii namni kaata ishiilleen akkasumatti kaahatan abboo kun dhorgamaadha islaama keessatti yookaan islaamni hin dhorgaa waan kanatti hin dhiyaatin yoo jiru waan kan agartee daliila kan dhorgu naafidii je'eeti agartee namarratti rarra yoo agartee daliilli waan kanaan jiraatu maate gariinuu maal siin jaa yoo dhorgamaa taate anuhu ishii gubaatan jira yoo dhorgamaa taate anu ishii gubaatan jira arsatan jira yoo dhorgamaan ta'e nu anu itti faayidamaatan jira waan akkasii waan ja'anii dubbatanitti hin jira agartee saniifuhu sheekichi tokko waan akkasii kana dubbatee wanni kun dhorgaa jedhee dubbatee wanni kun mee akka dhorgaa ta'e qura'aan irraa naafidii naan jedhe akkasitti rabbi maal jedheen wayuharrimu alayhimu
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث كن وان خبائث الروان أجرت فوقت الراهجة أكسيت تفنانو لك كان اللي فرد ومكاننا في الدمالية يعني وان أكنا نتدبتيجي وان أكنا كان كيست أما أجرت إسلامني وان فوقتات أرجع وان نمير أرجع جنة دبني وان هارها أما من أدى وان هاراد دفا وان هر أجرتين جرب بروج هارها دفا مكابروت دفا وان نمير وان أكسيسا أكملت مي حواس الإسلام يراد أرجع مدن كن أما أصلا ربي وأنت كدبت واني نمني بيكوك أبو نمني أقليك أبو مرت واني بيكوك أبو واني بريف فمي قوتشنا ما هندوم قوتشنا ما هارو أنتو كيتش قوتش باية قوتشو دندا جيتشو غر واني بريف فمي مو دانغاك أبو دانغا وفنترو قرآني بكجيرو كان بيرا دبر سندن دين bakka inni jiru kana bira sunna rasul alayhi salatu wassalam yo ka hadisa bakka inni haga inni dhufe male bakka san bira dabarsuun dandeen odo wanni kumaatamni dhufe kumaatama san tokko tokkoon hin dubbatu maalire amantaa kana keessatti wanni guddaan inni jedhe wanni hunda isaa ulaagaa isa dubbata bu'uura kaayee jira bu'uuruma sanitti deebi'e hundi isaa deemee bu'uuruma sanitti deebi'e maqaan hin barbaachisu maqaan waa yeroo san jiru tokko tokko hatta waan mayro sanjiru hunda isa hindubban maqaan dubbatu amma illee gartee kun immoo bu'uur isaa kun maal gootare at echitti deebiftu wannan nama dhibu tokko qabu gartee akkamitti fakkeenyaaf tokkoffaa waan akka tamboo jenne fayyaa namaati irratti rakkoo geessiti akkamitti fayyaa namaati irratti warra namni kun ani awwan kaayadde wanni argadda yaada nagahata yaada wanni natti dhufaa jee waan akkasii namni amma jaarraa 21 keessatti rakkoon irratti hin geessitu namni jedhe homaa quban qabuun maali jennaan warri doktoranii warri gartee ogeeyyiin fayyaa yeroo hunda iyya jiran wanni kun gartee kaansarii namatti tayaa wanni kun dhibee adda adda geessa jedhanii iyyaa jiran inni ani bara diddaman godhadde jismii kiyya nalaali ani nagaha siin jeesitti wanni jaa maal jettanii kun waa jismii isaa qofaa miti jismii isaa qofa la jismiin sallee odoo laalani nama kaan hin dhiin isaa waliin qixxaawu tokkoffaa harki isaatii fi harki nama biroo harki nama gartee yeroo mara sijaaraa guutuu harki isaa qaqaadha harki isaa qaqaadha ilkaan isaa qaqaadha kanaafuu kunillee isa galaa akkuma san nama odoo dhaga ura hundammaysan jedhan yoo diduu barbaade diduu danda'a inni wanni amma inni jedhe sun aqlii yoo laalan aqlitti yoo laalan jechi isaa an akkana nan goone kana namni duuka deemu hin jiru kan kanaafuu imaamu shaafi'iin nama beekumsa qabu yoo morme nama beekumsa qabu hunda morme injifadhe jedhe injifadhe warra beekumsa qabu kulli ilma injifata morme yoo wal mormine ana injifata jedhe nama wallaalaa yoo morme isan injifata jedhe maaliif si injifata jedhe akkamitti imaamu hagana gahu injifata namni wallaalan jennaan namni wallaalan dideetumaan deema fakkeenyaaf sijaaraa rabbiin dhoorgine fidisin jedha kitaaba keessa dhoorge jettaan akkamitti dhoorge waan nama dararu hunda rabbi dhoorgee jira jettaan nama miidhu hunda nama miidhu hunda ana nammiine sin jedha harki kee kun maaliif gurraacha tere ka sin miidhi yoo ani madhaladhe harki kee akkana jira sin jedha akkatti deema waan ta'eef inni wayta deemu kana waan tokko qabatee waan qabatama qabu waan hin deemneef diduu danda'a garuu wanni guddaan asitti nu laallu rabbi waan tokko yoo dubbatu maqaan dubbatu bu'uura isa dubbata jechuudha bu'uura isaa san namni beeku hundi isaa akka wanni sun dhoorgamaa ta'e kanaafuu haga gartee amma Ameerikaa keessatti yeroo baay'ee zamana guddaa gara waggaa meeqa akka ga'u harramsanii turan haraqee jechuudha yookaan immoo farsoo ka jedhan farsoo haraqee kanneen harramsanii turan biira wanni hunda waan macheessu hunda maaliif harramsan jarri kun amantaa islaamaa qabatu qabani amantaa tokko hin qabani amantaa amma bu'uura irratti dhaabbatan tokko hin qabani maaliif harramsan ulamaa gartee jechuun ulamaa qaban jechuun ulamaa warra saayintistoota warra gartee ogeeyyii fayyaa kanneen qaban kunniin hundi isaanii irratti walii galanii garuu ummanni waan qalbiin amantaa qalbii hin qabneef dhoysanii faa dalaguu turanii kuni maalire gama lachuunuu namni shari'aa mormuu danda'u hin jiru jechuudha gama gartee ilmiitillee hin taanan gama gartee qabatamaatillee yoo ta'e wanni qabatamni jiru wanni inni dhoorge hundi akkuma reef jedhe namni jabaa ta'e namni ani jabaadha dandeettii qaba jedhe wanna maslahaa qaburraa shari'aan kana dhoorge jedhee fiduu danda'a jechuudha
وانا قرتي بو انا ما قبو شريان نرجيت جي حافظته يو كان جرات فدتون دندو دبامي جرمو تولي دبامي جرا كنا سنيفو دين الاسلام دا وني كيستي اكا قرتي هيرا في سير كيستي قرتي ولكا دا جچا دا قرتي وان نما ميدو درجيتي وان اگرتي نما مين كان نما بو قبو كل اسا بقى سيفتي جرتي جچا كان رتي يو اما دفني كلالو تاني نهي اما جدو اگرتي ماتي تقودا اسلام يروح هيرا في سيرك اما ركو اد جرا اتلين هم بيتا نما برتي نما اگرتي وان اد درت اگرتي ميديا اد لله لوان كان وني جو دندو جرا دنديسو اگرتي اما ونجر سير الدنيا كان رت اما يورالي اسلام ولت في النيو كلالو تاتي ماتي في جدو كيستي إسان أجرتي مرق إسان دبل لجاني ركو أدى باينا رفضت جرتون جرا أجرتي هاتي منا أبا منا أريه هاتي منا دا نما برود نما أجرتي كان إسا واتوكم كبان كبتي رفتي تسينو وان أكاسي سني دين الإسلام دا جدو أجرتي ماتي تكودا إساني تسودا هير أكم كه أجرتي akkamitti wal hagahani akkamitti yeroo agarte waliin illee jiraatu dadhaban ummanni kun addanaafoo hamani jee islaamni akkamitti kaahime asitti waa'ee maatii kanatti baay'ee jechuun waan barbaachisaadha ifaan galle osuudu waan ifaan barbaachisu tokkoffaa waa'ee maatii keessatti yoo ta'an durii waan akkana kan nuyi durii agarte hin dhageenya garoo amma hatta hawaasa keenya illee seenee amma wannin haati warraadha abbaa warraa qabdee fi harkiftee wanni geessiti seera jetti mirga kiyya jetti wanni jetti شريان إجمعون أبامي ونيته هجرة ما أكملت لا الشريان يو أكا حواس مسلمات أما كوني تكفى سير هندكي ستو سير هندكي ست كوني لولا غرتي أكنو من أمانتا كان رتي بنما جرو مالي سير هندكي ستو دوبرتين تكو نما تكو تهيرمته نما تكو تهيرمته نما بيرولي كتهيرمه سيران beekamee seerri beekee wajjin waraqaan kennamee fi waraqaan ragaa kennamee fi jirtu san malee nama biroo mana isaa fiddu ka jedhu hin jiru. Dhoysitee waliin jiraatu akka yoo dhoysitee waliin jiraatte carraa isiiti malee akkuma seeratti illee sun hin jiru. Sun tokko mirga ishiiti jaabi. Kun sun yoo mirga isii taate namicha san biraa deemtee ka biroo wajjin jiraatu hin dandeettu. ammallee waa'ee maatii keessatti tokko guddaan amma inni lolli akka amantaa islaamaa kana irratti amma akka lolaatitti gama warri tokko wanni godhaa deemu wanni kun guddaadha dubartii lama takkaa ol fuudhu lolli guddaan amma adeemsifamaa jira asirra jira kana bal'inaan haasofnaa boqonnaan booda walitti deebinaan daawwattoota keenya hin fagaatinaadha boqonnaan booda walitti deebina hanga saniin nagahaan nu tura saniin salaamu